Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App gaaffiin namoonni baay'een nagaafataa ture yeroo dheeraadhaaf keessattuu namoonni mana namaa dalagan yeroo moobaayila irraa viidiyoo adda addaa daawwannu viidiyoon sun kallattiidhaan TV irratti connect ta'uun TV irraa taphataa yookaan immoo TV irratti mul'ata wanni moobaayila irraa fayyadamu waan jedhu namoota baay'eetu yeroo dheeraaf irra deddeebi'anii nagaafataa turanii anis viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufeen jira. So haala kamiin moobaayila ofii isaatiif TV irratti connect tahee wanni si moobaayila irraa daawwataa jirtan martii TV irratti mul'atu san haala kamiin disconnect gochuu dandeenya ifirraa cifuu dandeenya waan jedhuun isinii qabadhee dhufee jechuudha. Kana jechuun viidiyoo san waan feetan irraa daawwataa yoo jiraattan fakkeenyaaf TV yeroo baay'ee ifiin connect ta'uudhaaf dhufee isin gaafata namoonni baay'een connect gootu irraa hiikuun immoo isin rakkisaa yeroo mara isin gaafata yeroo mara osoo isin hin beekin faa achirraa taphachuu eegalaa jechuudha. Tariisin kutaa biraa jirtu kutaa biraa keessatti immoo TV irraa wanni si moobaayil irraa daawwataa jirtan achirratti taphataa jira taanaan dirqama disconnect ofirraa gochuu qabdu. Kana disconnect gochuudhaaf haala kamiin settingii keessaa sirreessuu qabna. Kan isin achuma irraa remove goota yeroo baay'ee deebi'ee isinitti dhufuusaa hin oolu waan ta'eef TV sana ofirraa remove gochuu qabdu. Kan walii ilaalu ta'a obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan. Keessattuu YouTube irratti wanni isin yeroo YouTube banattanii YouTube irra seentan moobaayilli baay'een akka connect godhu isin gaafata. Kanaafuu connect gochuu dhiisuurraa of eeggachuu qabdu. Akkasuma yoo connect tahee isin rakkisaa jiraate immoo disconnect irraa gochuu qabdu. App TV sana irraa delete gochuu qabdu. TV sirraa dhufes delete gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu mallattoon takka gubbaa irratti arganna. Mallattoon sun mallattoo TV walitti connect gochuuti jechuudha. Mallattoo kana yeroo tuutan TV naannoo keessan jiru search godhee fidee isiniif baasa. Mallattoo sana tuquun dura garuu ofii isaatiifu fidee connect akka gootan isin gaafata. Namoonni baay'een yes jettanii connect gootanii jirtu. Kanaaf wanni isin moobaayil irratti daawwattan TV irratti bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo amma asirratti hinu TV lama fideenaaf baasa. Android TV, iStart, Android TV waan jedhu lama naa baasa. Yeroon tokko tuqee connect ta'a ofumaanuu jechuudha. Ofiin connect ta'ee jechuun wanni nuti moobaayil irratti daawwannu martinu achi irratti bahaa jechuudha. Mallattoon duraan adii ture ni gurraacha'ee jira taanaan connect ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun TV sana ofirraa baasuu qabdu jechuudha. Sagalee isaa waan mararraa asirraa control gochuu dandeessu wanni isin daawwattanis TV irratti dhaqee bahaa jechuudha. Kanaafuu wanni gubbaa jiru sun gurraacha'ee jira taanaan yoo irra tuqxanii close player jettanis irraa ni baha garuu yeroo mara irra dhufee isin rakkisa haga isin YouTube bantanii haga isin viidiyoo adda addaa bantanii irra seena waan ta'eef akkas gootanii qofa dhiisuu hin qabdan. Gurraacha'ee jira taanaan haala kanaan jira taanaan gurraacha'ee gubbaa irratti deemtanii linkii gochuu qabdu. Device san maqaa TV sanas bilbila keessanirraa delete gochuu qabdu jechuudha. Eessaan delete godhama? Linkii kan isin gootan deebi'ee irra dhufee isin rakkisa. Gara settingii deemuudhaan irraa linkii gochuu qabnaa jechuudha. Gurraacha'ee jira wanni kun mallattoon gubbaa jiru sun gurraacha'ee jira connect tahee jira. Kanaafuu linkii gochuu qabna deleteis gochuu qabna. Kanaaf gara settingii deemna. Settingii yeroo baay'ee YouTube dhaan wal qabata waan ta'eef YouTube irra haaseenu YouTube irra seenuudhaan irra delete goona device TV san jechuudha. Amma ufiinuu osoo hin tuqin taphataa jira jechuudha TV irra. So kana tuqxanii cuftanis wama wanni inni eenyu fiduu hin jiru maaliif irraa badee hin badu waan ta'eef jechuudha. Agasin device san delete gootanitti. Kanaafuu profile keenya irra tuquudhaan gara settingii adeemna. Settingii irra deemuudhaan mallattoon settingii gubbaa jira. Mallattoo settingii sana irra tuquudhaan gara settingii watch on TV waan jedhu jira. Mallattoo settingii irra tuquun gara settingii deemna. Settingii kana jala gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan watch on TV waan jedhu barbaadan gara jallaatti gadi bu'uudhaan watch on TV mallattoo TV of bira qaba. Kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Mallattoo kanarra tuqannee yeroo deemnu TV connect ta'e sana akka link goonu nu gaafata. Garuu link yoo goones sanuma ammallee nu gaafata. Your phone is linked to iStar Android TV. Mobile kan kee Android TV kanatti connect tahee jira. Wanni itti daawwattu martee achirra jira jechuudha. TV irratti bahaa jechuudha. Connect tahee jira waan ta'eef. Kanaafuu link ka jedhu sana akka walirraa hiikuu yoo hiikne link sana qofaan dhiifne
ammallee deebi'ee nutti dhufuunsaa hin hafu ofiin nu gaafata waan ta'eef jechuudha. Mallattoon gubbaa jiru addaatee jira garuu ifii isaatiifu connect taha haga nuti irra seennutti nun eegu nu gaafatas yeroo TV'n banaa jiru yeroo nuti YouTube irra jiru ifif connect ta'a. Kanaafuu gara settingii deemuudhaan maal gochuu qabna? Waachoo TV sanarra seenuudhaan device sana delete gochuu qabna jechuudha. Setting irra seenna gara gajjallaatti gadi buuna sanaan booda watch on TV ka jedhu kana irra seenuudhaan device sana delete goona ofirraa gaafa barbaanne qofa deebinee linkii yookaan immoo walirratti hidhuu dandeenya waan ta'eef deviceota as jiran kana delete goonaa jechuudha. So gara gajjallaatti gad deemuudhaan delete device ka jedhu gara gajjallaa kanatti arganna. Delete device gochuudhaan ofirraa remove goonaa jechuudha. Yeroo remove goone maal taha haga nuti mallattoo TV tuqne walirratti deebifnee ofiin hiinutti dhufee nu gaafatee nu rakkisu osoo hin barinis walirratti hin hidhamu jechuudha. Maaliif akka hin feene itti agarsiifnee jira. Delete device tuqna ammallee device sana fuula duratti delete nu dhufa amma sirra deebi'uudhaan delete ka jiru tuquudhaan delete goonaa jechuudha. Are you sure you want to remove the pair TV nuun jedha. Remove ka jedhu jira. Cancel jira. So remove tuqna remove ofirraa goonaa jechuudha. So yeroo remove goone linkiin sun achuma taha link kan jedhu sun achuma taha garuu haga nuti fedha keenyaan irratti deebifnee hiinutti achi keessa seennee yookaan immoo mallattoo TV sana tuqnee haga nuti irra seennee hiinutti ifii isaatiif hin hidhamu jechuudha yookaan immoo dhufee irra deebi'ee nun gaafatu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Haala kanaan settingii keessa seenuudhaan waan sana ofirra delete gochuudha kan nuti qabnu jechuudha. Ofiin nun gaafatu ka duraa yeroo YouTube bantan connect to TV yookaan immoo TV tti connect gochuu barbaadda jedhee nu gaafatu san irra deddeebi'ee nun gaafatu jechuudha. So haala kanaan TV san ifirraa delete gochuu qabna. Erga delete goonee kaane garuu mallattoo gubbaatti bahu mallattoo TV sana tuquudhaan connect gochuu hin qabnu. Mallattoon TV gubbaatti nuuf baha mallattoo bahu sana irra tuquudhaan connect gochuu hin qabnu hin feenu taanaan jechuudha. Achumatti dhiisuu qabnaa jechuudha. So haga nuti mallattoon sun addaatee taa'utti TV'n sun nurra hin jiru salphaadhumatti fayyadamuu qabna. Aappiin takka ni jira. Aappii san buufattanii qabdu taanaan Google TV waan jedhu kana ifirraa balleessuu qabdu jechuudha isas. So haala kanaan moobaayilli keessan TV tti connect ta'ee taanaan ofirraa balleessuu dandeessu. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.